Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf dhaggeeffattoota TV Ifafaynaa kun qophii ijoollee ifaati. Kanattaan sudaan afgaaffii qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Afgaaffii kanarraa barumsa gurguddaa irraa ni argattu jennee ni abdannaa. Kanattaan sudaan afgaaffii isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Afgaaffii kanarraa barumsa gurguddaa ni argattu jennee ni abdannaa. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turtii gaarii. Ijoollee qophiin keenyarraa kuni deebistanii hixaa kaasuudhaan deebii deebistu gaaf waan isin gaafadhu seeraan deebistu namni seeraan hin deebisne adabbii qaba. Adabbii isaa immoo walumaan ilaallaa jechuudha. Gaaffii lakkoofsa tokko eenyu bira jire? Gaaffii lakkoofsa tokko addunyaa kanarraati maaltu si gammachiisa? Biyya lafaa kanarraa kan na gammachiisu jalqabatti Waaqayyoo mucaasaa waan na godhateef akka ofiisaatti waan na fudhateef baay'ee gammadaa. Itti aansee immoo kan biyya addunyaa kanarra utuman jiru baay'ee kan jaalladhu faarfannaadha. Faarfannaa jechuun anaaf Kiristoos kan itti anaaf mul'atu, Kiristoos kan inni ittiin arguudha. Amma fakkeenyaaf wanti lallaba raajii faa kana wanti biyya lafaarratti hafuudha, garuu faarfannaan garuu samii irrattis Waaqayyo birattis gaafa deemnu ergamoota isaa ganamaa faalkan utuu haaraan galfatiin qulqulluu jedhanii Waaqayyo weeddisuu jechuudha. Kanaaf faarfannaa addunyaa kanarraa utuman jiru kan baay'ee na gammachiisu faarfannaadha. Faarfannaa jechuun bakka anaaf akkuma silaasee Kiristoos kan ittiin anaaf mul'atudha. Faarfannaa waan ta'eef miti. Kanaaf faarfannaa baay'een jaalladha addunyaa kanarra gaafa jiraadhu. Gaaffii isheen deebiste baay'ee bareedaadha. Waan yaada namaa keessa jirudha. Akkuma isheen jette anillee faarfannaa nan jaalladha. Maaliif yoo jettan wanti hundumtuu wanta maskeetti ta'aa jiru raajii raajamu, lallabamu hundi isaayyuu eessatti hafaa? Lafarratti hafaa. Kan hin dabarre maalidha? Faarfannaadha. Kanaaf faarfannaa baay'een jaalladhanillee kanaaf sababa isheen argatteef harka rukutaafii jedha. Gaaffii lakkoofsa lama. Ijoollee si daawwachaa jiran kanaaf yaada akkamii qabdaaf? Ijoolleen daawwachaa jiran kanaaf dhaamsa maalii akkan qabu ijoollee bakkee irratti guddatanii fi ijoollee waldaa keessatti kan guddatan jiru. Ijoollee bakkee irratti guddatanii akka isaan waldaatti deebi'anii akka isaan suusii kana dhiisanii jedhaaf. Sirriidha, garuu bal'inaan ibsine malee yaadni isaa bareedaadha. Maaliif fakkeenyaaf ijoollee taa'anii daawwachaa jiran kanaaf fakkeenya gaarii ta'uu qabna. Ijoollee mana Waaqayyoo keessatti hin guddanne maal akka isaan godhan abbaaf haadha isaaniif hin ajajamanii namoota hin kabajanii umurii isaanii keessatti wanta garaagaraa gochuu shaakalu sababa ta'eef ijoolleen mana Waaqayyoo keessatti guddatan nama sodaatu, abbaaf haadhaaf hin ajajamu, nama kabaju. Kanaaf deemsi isaanii ba'uun isaanii sirrii ta'a jechuudha. Ijoolleen mana Waaqayyoo keessatti guddatanii jechuudha. Kanaaf ijoolleen taa'anii nu daawwachaa jiraniif ijoolleen daawwannaa ijoollee kana ilaalan yookaan qophii ijoollee kana ilaalanii akka isaan gara mana Waaqayyootti deebi'aniif abdii qabna. Kanaaf deebiinsaa bareedaadha. Gaaffii lakkoofsa 3. Yeroo boqonnaa keetii maal hojjechuu jaallatta? Taphachuu fa'aa, kubbaa miillaa taphachuu, akaakuu fa'aa, kubbaa miillaa. Kan biraa immoo ጓደኛ wajjin iddoo tokko deemuu fa'a. Deebiin isaa gaatti hin deemne sababa ta'eef faarfannaadhaan hin adabaa jechuudhaanis. Adabbiin koo faarfannaa Abrahaam Tarreeti. Diinatti gaddatti buuftee hossite keenya galataan majjeessite. Diinatti bonatti buuftee dhoksite keenya galataan dhoqqeessite. Galataan dhoqqeessite. Galataan dhoqqeessite. Mootii koo mootii guddaa sina kan hin qabne mudaa dadhabaaf si waan gaarii yaada. Adda keenya gammachuutti boo'icha keenya kolfatti jijjiirtee nu argisiifte waan hoodaa. Goote waan guddaa. Goote waan guddaa. Nama namatti
wali gale tol gale baik yo dirsa sabaka kula farra balle sum malib jallinan ke samusa kamu to sabaka di ya fi sarra mot tanu du fe mot tida da bo da jalbe bale jiru amanu no mare se kasagu wanda ule mu kadu ma se tamamu do kai yo kaile waa'ee bishaan badiisaa kutaa macaafa qulqulluusaa natti himuu dandeessa kutaa macaafa qulqulluu erga natti himtee ibsa gabaabasaa naaf laaddu. Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 kaaseeti. Innis kan jedhu waa'ee bishaan badiinsaati. Bara sana keessatti namoonni waaqayyoon baay'ee gaddisiisaa turanii yeroo sanatti immoo nama Nuhu jedhamu tokkotu jira. Innis nama qajeelaa waaqayyoo kan jaallatu waaqayyoof kan abboomamu ture. Namoonni bara sana turan immoo waaqayyoon baay'ee waan gaddisiisaa turaniif waaqayyo isaan balleessuu barbaade. Innaa nama qajeelaa Nuhu jedhamu waan jiruuf isa immoo balleessuu hin barbaanne isaanis akka markaba hojjetuuf itti himee jechuudha. Yommuu inni markaba hojjetu bokkaan hin turre namoonni yeroo inni markaba hojjetu argan baay'ee itti kolfaa turanii isaan waan hin beekneef isaan baay'ee itti kolfaa turanii Nuhu garuu isaan hin dhageenye waaqayyoon qofa dhageet markabichaan hojjete bishaan badiinsaa sunis hin dhufe namoonni kaan hin badanii waaqayyo garuu warra hambisuu barbaade hin hambise jechuudha. Baay'ee gaariidha. Deebii bareedaa nu deebiste akkuma isheen jette yeroo sanatti namoonni baay'een lafa kanarra guutanii turanii haa ta'u iyyuu malee namoonni biyya lafaa kanarra guutanii jiraatan iyyuu malee warri kaan waaqayyoon jaallatu warri kaan waaqayyoon hin jaallatan. Kanaaf yeroo sanatti namoonni baay'een machaanii halbaalummaadhaan waan garaagaraadhaan jiraachaa turan garuu waaqayyoo achi keessatti nama tokko argate nama hamanamaa nama waaqayyoon baay'ee sodaatu innis eenyu jedhama Nohi jedhama jechuudha. Nohi baay'ee waaqayyoon nama sodaatudha nama waaqayyoon kabajuudha. Kanaaf Nohidhaan waaqayyoo maal jedha bidiruu tolchadhu yookaan bidiruu tolchadhu ittiin jedhe. Haa ta'u iyyuu malee yeroo Nohi bidiruu kana tolchuu namoonni baay'een itti gayyiftu turan. Maal hojjeta jedhanii inni warri kaanii itti gayyisu achitti waan garaagaraatti darbatu. Sababa kanaaf waaqayyoo gaafa Nohi bidiruu kana hojjeteeraatu maal godhaa maatii isaaf bineensota lafarra kana jiran hundumaa keessaa lama dooniitti naqii maatii keessii jedheen. Kana booddee Nohi kan hundumaa erga raawwate booddee waaqayyoon xumureera jedhee Nohi kana booddee erga maatii isaatti naqee booddee waaqayyoo harka Nohi cufe osoo hin taane markabicha harka waaqayyoo cufee jechuudha. Kanaaf biyya lafaa kanarraa waaqayyoof hin abboomamnu yoo taane badiisan nu eeggata malee jireenyi hin jiru jechuudha. Kanaaf nu immoo ijoollee badiisaa otoo hin taane ijoollee ifaa jedhamna. Kanaaf deebiin ishee guutummaan guutuutti bareedaadha. Deebii sirrii deebisteetti jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 5 fiilmii ilaaluu ni jaallattaa jedha. Fiilmii ilaaluu jaalladhus jira kan ilaaluu hin jaallannes jira. Fiilmii ilaaluu jaalladhu fiilmii daa'imman ogummaa adda addaa barsiisuu barumsa barsiisuu ilaaluu yeroo koo kennee fi ilaaluu nan jaalladha. Fiilmii daa'imman barsiifne daa'imman irraa hin eegamne immoo ilaaluu hin jaalladhu jechuudha. Guutummaan guutuutti hin deebifne. Nama kakuu caamsaan hin na'u nama kakuu beelli hin danda'u nama kakuu sanii nama kakuu caamsaan hin na'u nama kakuu beelli hin danda'u nama kakuu sanii. Lakkoofsa gaaffii 6 eenyudha? Hiriyaa kee akka ofii keetitti ni jaallattaa? Deebiin kee eeyyeedha garuu jaalala kee kan akkamiin mul'isuu dandeessa hiriyaa kee kanaaf? Akka ofii kootti. Akka ofii keetti ta'u malee maal gochuun? Maal gochuun? Waan hin jaalladhu goraafi.
waan jaallattu gootaaf ishee. Lakkoofsa gaaffii torbaffaa kutaa macaafa qulqulluu keessaa seera uumamaa boqonnaa 4 irratti waa'ee maalii baratte? Waa'ee ijoollee Addaamii fi Hewaan. Waa'ee ijoollee Addaamii fi Hewaan. Ijoolleen Addaamii fi Hewaan eenyu fi eenyu jedhamu? Qaayilii fi Abeel. Gahee hojii isaanii natti himuu ni dandeessaa? Qaayilii qotee bulaa ture, Abeel immoo tiksituu horii ture. Baay'ee gaariidha. Deebiin ishee gahaadha. Ijoolleen Addaamii fi Hewaan nama meeqa turanii? Nama 2 turanii. Isaanis eenyudhaa fi Qaayilii fi Abeel turan. Kanaaf Qaayilii qotee bulaa ture, Abeelii tiksee horii ture jechuudha. Asirratti lachuun isaanii Waaqayyoof aarsaa dhiyeessan. Achirratti kan aarsaa dhiyeesse kan Waaqayyoon gammachiise kan eenyu ture? Kan Abeel ture jechuudha. Qaayil garuu Abeelii maal dhiyeessee fi hoolota gurguddoo qabeenya qabu keessaati waan babbareedaa Waaqayyoof dhiyeessee jechuudha. Qaayil garuu midhaan isa gaarii hin taane maal godhee dhiyeesseef. Kanaaf maal godhee Qaayil Waaqayyoo eenyutti kennaa eenyutti gammade? Kennaa Abeelitti gammade. Kanaaf maal godhaa Qaayil obboleessa isaa maal godhee ni ajjeese jechuudha. Gabaabumatti kana fakkaata. Gaaffii lakkoofsa 8ffaa qophii ijoollee ifaa kana akkamiin ilaaltaa jedha. Qophii ijoollee ifaa kana ani akkatti ilaalu ijoollee hin barsiisa jedheen yaada. Ijoollee wanta garaagaraa wanta mul'atuuf ijoollee karaarraa bananillee hin deebisa jedhee yaada. Guutummaan guutuutti hin deebisne sababa ta'eef isheenis adabbii mataa isheetii fudhattee jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 9 dhaloota si booda jiraniif fakkeenya akkamii ta'uu hawwita? Dhaloota na booda jiranii fi fakkeenyaan ta'u abbaa fi haadha koof ajajamee yoon fakkeenyaa fi warra biyya lafaa kana hojii isaan hojjetan dhiisee yoon fakkeenyaa fi warra biyya lafaa kana as gara Waaqayyootti fidee gara mana Waaqayyootti fidee fakkeenya dhalootaaf ta'uu danda'a. Ati ana wajjin jirta gooftaa koo raawwate gadi hin adeemu manni koo. Ati ana wajjin jirta gooftaa koo raawwate gadi hin adeemu manni koo. Ilma Waaqayyoo simmintoo godhadhee ilma Waaqayyoo soorratee karaa. Ilma Waaqayyoo ergaan sitti michoomee ilma Waaqayyoo guddatee mul'anni koo. Ilma Waaqayyoo gaada deemuu ni nafee ilma Waaqayyoo kan koo jiruun oluma. Ilma Waaqayyoo fiixee karaa yaabbadhee ilma Waaqayyoo maataa jawwee eeggattu. Inni abbuunan deema kakuun qaba birraa inni abbuunan deema faarri koo toleera. Inni abbuunan deema muumee tarkaanfadhee inni abbuunan deema taa'u sanyii baadhee. Gaaffii lakkoofsa 10ffaa Waaqayyoon ni jaallataa? Eeyyee. Jaalala qabdu akkamiin ibsita? Jaalala Waaqayyoof qabu kana jedhee ibsuu hin danda'u. Faarfannaadhaan jedha. Faarfannaadhaan jedha. Kanaaf faarfannaa eenyuudhaan jajattame? Faarfannaa kan eenyuun jajatta? kan Daawit. Daawit eenyu? Daawit Girmaa. Faarfannaa Daawit Girmaadhaan jajadha. Jaalala isaa jettee? Anfayyera, 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 anfayyera. Cufa saaqina dabarsuudha siif hin kaarra malee. Du'as darbeerra jiraadheerra ga'ee faarfannaa si dabalee. Erga lubbuun koo si malateessee maal si dhoowwadaree. Saalee boolatti mirmirchina ansi duwwaa mararee. Ati mooteetta mootii koo gaara Golgootaa si beeka. Dhangalaaftetta xofoo koo du'aan lubbuu si fayyeera. Ati mooteetta mootii koo gaara Golgootaa si beeka. Dhangalaaftetta xofoo koo du'aan lubbuu si fayyeera. Anfayyeera, 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 anfayyeera.
Egaan kabajamtoota hordoftoota TV Fayyinaa qophiin keenya kana fakkaata. Qophii keenya kanarraa waan gaarii akkasiin barattan abdii guutuu qabna. Kanaaf torban nagaa isiniif haa ta'u nagaatti.